السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان فيا كيسين نجي جرتاني هركنا بباريني عربة فكاني الله سلا بوتون برجع هناك تبارينو مجھے مسلك فكان هذا جوده تكجرا كسايبات كوجين جلالو سو إسانتو وقت يرو تكا بكا تانكسجيفينجي فريندسجيفينجي كوبيساني سو إساني ولين فريندسجيفينجي كوجوديمنا كيكا كوبيساني إسنا رجسنا سمرجتان لا رتي بريسيسني الدو بريدة يا حالا كانان أتشديمو دمنا أنا في أيان هرقة سو ويان كان مالك فكاتو نفارة رئيسي نرجسنا نوجين ترى أتشي زي ديني في يا زي ما بعدين عرفنا نجرا فرنجي نمو ساعتي ما إسان جدانيت أرجمني إسان عبتني ويجو جراني ودي أمل اسمه جرا ديك أصدق ما عرفني والله سو أشوف متولى كان أنا مكينا سيني جرا ديمو جرا أنا نوان أفجالن يعني كراجيو كمالي برينا ما شاء الله كجايبة والله أبايا إن بعد ما خلونا باي أيان والله باي أيان فاشون أيان فاشون باي زوي أبايا يقولوا دمتي دكان بنو دمتي أبايا جايبة يا أبايا واحد دون راركتن إن شاء الله يا كنا فو ريدي أبايا كانوا يرتنسينو في وجهتن كتني بريد ويان كنا سكنا كبريد بدي الله هنقدماتي وجه akkuma argitan taaksii keenya irraa buunee bakka nu jirurraa dhuftee nu fuutee adiintun so ama makiinaadhaan gara bakka itti kabajamu mana isaaniitti deemaa jirra akkasii nuufi saayibbanteennaa ijoollee dur wajjiin qara'uu turre ayaanillee ni jirti so akkasitti achi deemu jirra amma already genne jirra guyyaan keenya maal akka fakkaatu wajjumaan laalla hedduu nama bashannansiisa ummanni adiin kun hedduu ummata firii ummata bakka waan hundaan positive ta'an wallahi hedduu takka namatti tolani inna inshallah kan durallee yeroo hedduun qophii garagaraati irratti na yaamanii dhaqee ture hedduu takka na bashannansiisan wallahi bakka hinjiraami waan isaan laalan bakka waan gaarii kee qofa malee waan bakka badaa kee hilaalanii garuu yaa umbeekwaan wallahi waan umanatti mul'ate hedduu takka na bashannansiisanii akkasisaniif yeroo hedduu irra deddeebi'ee dhufa inna akkamitti akka oollu wajjumaan laalla har'ammoo yeroo jalqabaatiif ayaan qabadhee dhufee jira achi geennee jirra so walumaan laalla haala kamiin akka isaan Thanksgiving kabajanis kana friends giving فرنجي فرجت لا والله لا والله على الراكاسه على الراكاسه هنغاسي تلال ويلكامينج دسنا مجد تابعي جري قراجه جري دي ما بيتي انا ما قراجه واو فرنجي دي لها ناس بس امريكان اوفي انا ناو من اللي بيعملوا ده انا امريكا هديني ذكر صوتك جلاله ايه دي بريده والله بس لازم كمان عربة فتات والله ادو بريده ما شاء الله كله ادو بريده بايزوي كايتين انا بريده بلاك كده جرو كايسي انا الجالد دي سيف جالد دي بتفرد وجين خنا
Faranjootni niskunooti. Faranjiin farajata. Asin waa feerani. Jarri kun garaan isaanii qaliila. Wallahi dhuga farajata. Qaliila. Namni keessaa dhuftoota keenya kun nyaanni abashaa nafne. Nyaata hunda dalagan nyofne yuuti. Kadalagu qabnu jarri dalagan hin eeganya. Wallahi yaanni biyya keessume. I was bringing that. Naman isan. Ladies, you can see there's a fun activity to do this, the tree where it says like there's leaves over there. You can write like what you're thankful for, Okay, we can. and then you can put them on the tree. Okay. Wait, thankful for, and then you can use some tape and like stick it to the tree. Okay. Here, you can have that. There's another thing that I need to go and find another game. You can also like if you want, you can like color your leaf a little bit. Yeah, okay. One, pakingnya, I am thankful for one relative, right? Baris, pakingnya one, just gitu. Amma yaani barreeffate kana laxafa jirati. Waan san immoo fotoo kana laal geemidha. Maal laal qabatteetiniin fotoo an fakkeenyaaf awwalli selfie of you eating something you have never eaten before. Waan kana dura hin nyaatin selfie kaata. Waan kana dura hin nyaatin nyaata fotoo selfie kaata. Kawwala kanarratti jechuu fotoo kaata namni dafee dura fixe shilmaata qaba I think. Nyaatamu. No asirratti waan isaan jedhan kana mararratti. Maal fadhaleena. Amma tokko jalqaba gulaal tokko jedha agartee. Yaa selfie kaata waan dura nyaattee hin beekne soo nyaattu. As keessa nyaata fudhattee jechuu. Fotoo kaata. Inni keessattanillee ka itti aanu dammoo selfie of you eating one of your favorite food. Nyaata sirriitti jaalattu. Keessa tokko soo nyaattu fotoo kaata ammallee ka itti aanu. Kaza an organic food dile soo nyaattu fotoo kaata sadaffaan. Kaza your plate of food. Kaza nyaata ka nyaatu jirtu wanna mali nyaata saanii kee kaastee kun I think soo nee galleen fe'a. Fudhadhu tokko. Kaza hunda akkasumatti dafnee dubbisa fotoo kaana. Hootayina hin taane. Akas gona so geemi bareeda. Dura nyaattee hin beekne soo nyaattu fotoo kaata kana daftee qacu jiranii miree. Nyaanni hin jiru ree. Kan nyaattee kana dura nyaata baay'ee jira. Even wanna foon wannaatu jira. Fooni guchii dhasa. Guchii miti maal isa waan akkanatti kana koola baasuta. Akkana waan akka eeloo. Waan akka eeloo taati. Ayyee foon isii fa'aa jira. So ani kana dura nyaattee jira. I think halaalin se'ee. Wallahi halaalin se'ee. Ani nyaatee jira sitti. Thanksgiving irratti waan isaan qopheessan yoo jiraate sun laazim. So isa nyaatu hin dandeetta kana dura nyaannemi waan nyaan foto kaasta. A selfie of eating or a selfie of you eating one of kana seema ka nyaata wanna nyaata kana nyaata kee ka jaalattu soo nyaatu. For all throughout the year. We're gonna start. The turkey is on its way. Yes, the turkey is en On its route. way. So while The power went out, so. while Okay. we wait for the turkey, we're gonna Ala ko na jala. has anyone ever played the game Pin the Tail on the Donkey? Okay. Like you know that game?
Where you have it? We will try it. We don't know. We'll explain. Mal Okay. Right now you're coloring mal goda tinje. Nangalle yana kana nangalle ko du jira. there's Ya Faranji. of a turkey, and it says it's missing feathers. Okay. So that's where your feather is going to go. But you're going to put a piece of tape on the back of your feather, and then one at a time, we'll put on a blindfold so you can't see, and then you have to take a few steps and then try to put your feather in the right spot without tears. Allah so nargi. Okay? So lalin. Okay. So And leli there's mal a gona. prize for whoever's feather is in the best So spot. lali mal gona bidde. So lalini bakataki. Also, there's one at the top of the first set of stairs by the door to the kitchen. There's another one outside, right around the corner, through this black door, right here. I'm And, learning new things. and there's a thing with soap. Wara bitol ka bijara. Okay. Ini mudah kan? Sawa. Sawa. You'll just put one. It's okay though. You colored one for Hannah. Okay. Okay. So if you finish coloring in your feather, go ahead, Peter. Sawa so jira mal finish na yun. So, if you know me, you know I'm a photographer. Mal gori na nya te widde na mambare chine se lakla ko jira. If anyone does not want their picture to be on social media, you can tell me, and I won't put it. If anyone wants pictures from today, I'll have a sheet. You can sign your name and your email, and I'll put them online so everyone can access who wants them. So if you don't want your picture on social media, tell me so I don't post them. And if you want the pictures from today, I'll have a sheet so you can sign your information, and I'll send them to you Yo photo later. kesan social media rata kabon sene. Nahima Irati ngodu. irate ngodi. Peti. Oh ya dikari tigo. Akam gori Ani kirtane. sara gurunje. Oh. Alla mana ni okise. Rakon kau. You have finished coloring your feather. Yeah. You can come and start to make a line. How about we make a line that goes like over this way, okay? Okay. So like Madison can be first in line, and then this way, and then Eliana. So Kuno anak finish kanago. coloring her feather, start to make a line, okay? Sawa so jira umata. Gimash ni nugala English gimash ni nungal. Ayan mo. Kana bagada. Tutu jira jana. Tunji. Lain nak kawanne. Achitti lattafna so. Lattafa jani. Nama tolche mali be kana mai san. Ha? Nama tolche mali be khani. Achi adii cufatte dayitee bakka sirrii bakka kunichi ta'uu qabutti laxxafta. Taakii ka isaan nyaatan ta'an gartee isii fakkii isiit irratti bakka kunitti galuutti laxxafta yoo sirrii laxxafte. Okay. Mias. Pedi mal gona. Achitti fitu. Kaninin fida. Bakka kanumaan fitu tokkochumaan. Wallah. Wallahi. Amma tiyadani waraqata na hunda kan mummurani. Tiyaalanii ganaa kamuu muran ganaa wal mummuran. Aba mata kare walla. Alla lama kanya kana sila gutu matas bidani. Practice irate aba. Fitte. Bakka kotun sallafannaa. Sawa dah bareedum si baay'oon naan jedhu godhatee laxxafuu qabna. Amma geema laxxafuu deemu. So there's no touching. You just have to walk and stick. Okay. Okay, Rhoda. Yep. Bakkuma feete keessa achirra. Akkanii akkasiin taatu ilaalan wallahi. Okay. Can you see? Okay, ready? There, stick it on. Entok. Nice, Ferdos. Bareeda miti.
We're gonna play upstairs and to gather together and all be together as one to thank God. So I'm just going to say a prayer to thank God, and then we will eat all of this food. Okay. So, God, we are very grateful for all of these friends, for this beautiful weather, that there's been rain. Thank you for all of the food. During the Thanksgiving, if someone can, oh, Kimberly, can you open the Mbuzi? There's Mbuzi and there is some Ugali coming as well. Also, there is dessert, because Thanksgiving is also about dessert. Yeah. So dessert will be upstairs on the table. Okay. Asante sana. Ano nyaanni kenna kana fakkaata saambusa sadiin fudhadhe kan sii fidan na akkana fakkaata sii ta'e wanni fudhateen kanneen bichaa naa ta'e kabiraa maal akka ta'e muuzallee waxii hojii muuza bichaa naa ta'e bareedaadhaan garuu saambusaan yaalu Allah ya Rabbi sumanna barjana Ardos jab sanni me. Kamaste lalte ati. Sintane? Oh my goodness. Mia wala. I'm good. How are you? Ranjim paraja laga lokat. Nyata. Le Rabbi subhanahu. Mana nama kaisa dia ay mana gudda teras kaisa. Saadi dhufne kaani qamasnan tala kaani immoo waan inni jedhuun beeku nyaatuma hafee har'a guyyaa nyaatatti amma isaan majiibaa jettee jirti akkuma argitan ifa ibsaa xiqqaa babbaree bakka halkan asuma ta'anii jechuu barbaada isaan asuma gosa hunduu kan isaanii halkanii uummata namoota caalaa
galchaa jira warri ganda akka galu. Mukanni maalta bismillah. Irraa galuu deemnee jira. Galu sini waraabna. Asmara kunuuti guyyaan kira ta'ee. Akkuma argitan gara mana galaa jira. Ziyaan itti bareedatu shannan sisafre. Ayaan geessee gara mana galchee ammoo fiiloo jira. So guyyaa hedduu itti gammadeen gamadiyyaa. Innaa akkasii namoota saba garaagaraa biyya garaagaraa wajjin wal agartan aadaa isaanii baratanii waan haaraa argitanii so waa hedduu baratanii na hedduu nama bashannansiisa waggaatti yeroo tokko waan kana qopheessanii na ta'ee isaanii wajjin waan san qoodamna na hedduu natti tole wallaahi dadhabnee jirraa magaalaa sa'aatii 3 ta'uufi guyyaa sa'a 8 deemnee amma gallee akkasii waan hanga dhumaatti ilaaltaniif nu daawwattaniif hedduu galatoomaa jaalanna warroonni viidiyoo kanaaf chaanala kanaaf haaraa taatan chaanalii kana subscribe godhaa himaa ta'a akkasuma immoo yaadaa fi gaaffii qabdan komentii jalatti naa kaayaa hedduun akkasii jaaladha galatoomaa